Fayyaa fi nageenya kabajaa fi jaalaltii bakkuma jirtanis faa baay'atu an wardi Muhammad kan irratti argamnu Afro Cyber Tech-dha. Egaa YouTube keenya subscribe, like, share, comment gochuu hin irraanfatina. Akkuma yaada isiniif nuuf dhiyeessitanitti akkaawuntiilee keenya yookaan Telegraama ta'uu danda'a. Social media keenya irratti rakkooleen tokko tokko yoo nu mudatan akkamitti formaatitti kennuu dandeenya. Isaan kana keessaa Telegraama akkaawuntii Telegiraamaa keenya baantee akkamitti sireeffachuu dandeenya yaada gabaabaa tokko tartiibaan takka lama jennee kan walii qoonu ta'a. Mee haala irra jirtaniin kan isiniif sirrattu taate na hordofaa gara itti aanutti dabarra. Hordoftoota keenya filannoolee armaan gaditti isiniif kenne tartiibaan takka lama jennee akka filannootti kan kenne kanaan akka furmaata irraa argattan abdii qabna. Akkaawuntiilee keessan kan baantaan keessattuu yeroo hedduu kaampaaniileen kunniin kan nurratti cufuu danda'a. Dogongoroota yeroo hedduu nuti uumnurraa kan ka'edha jechuudha. Dogongoroonni yeroo hedduu nuti uumnu maalidha? Viidiyoolee hin taane yookaan viidiyoolee seerota cabsan ta'uu danda'an fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa Telegiraam irratti yeroo hedduu viidiyooleen sekshuwaalii yookaan poorn viidiyoon heddummataa jira waan ta'eef viidiyoolee kanaan liinkii adda addaa sheer godhuu yookaan immoo maxxansuun wantoota kanaan akkaawuntii keessan isin irratti baan gochuu danda'a. Kana irraa of eeguun barbaachisaadha. Wantoota fayyadamnuu fi hin fayyadamne wantoota nu miidhanii fi nu miidhan baafannee deemuun barbaachisaadha waan ta'eef viidiyooleen kun keessattuu daa'imman umriin isaanii 18 gad ta'an miidhuu danda'a. Seerotni kaampaaniileen kunniin kun baasan dhaabbileen kunniin kun baasan seerota san yookaan cabsatan taate akkaawuntii keessan isin irratti baan godhuu danda'an jechuudha. Kanaaf irraa of eeguun barbaachisaadha. Dhaamsi keenya har'as kana fakkaata. Yoo irraa fayyadamtan yaada keessan nuuf qooda komenteera nuuf kaa'a. YouTube keenya Afro Cyber Tech share comment like subscribe gochuun irraanfatina. An kan isin wajjin ture Wardi Muhammad ture. Fayyaaf nageenya isiniif haa baay'atu.